Ashamaa daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma hangafoota dursuudhaan nu dursuun bira qaqqabsiisam. Bara 1991 Somaaliyaa irraa adda baatee walabummaa ishee kan labsatte Somaalilaand hanga yoonaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii biyyummaa hin arganne. Qilleensi jijjiiramaa as gaheera. Ministeerri muummee Hangaarii Viktor Orbaan bu'aa filannoo daachii fi pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii booda Javiyer Milei Arjentiinaa guddoo deebisaa Make Argentina Great Again yaada jedhuun dhufanii filannoo bataniiru. Daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii warri haaraa gara ardii miidiyaa neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii ardii miidiyaa neetwoorkii ta'a. Amma hanga babal'ina oduutti ceena. Of tasgabbooftee akka biyyaatti beekamtii addunyaa argattee gadi hin dhaabbanne garuu firri ishee hedduudha Somaalilaand. Garuu osoo illee calloo uumamaan hin qabdu ta'ee eenyutu firoomfata? Firoonni ishee jajjaboon kunneen maaliif akka biyyaatti beekamtii hin kennineef? Bulchiinsi humna waraanaa pirezidaantii Siyaad Barree wayita bara 1991 unkutaa'uu Somaalilaand addatti of baastee walabummaa ishee labsatte. Soomaaliyaan bara 1960 biyya eegumsa Biriiteenii jala turtee fi kolonii Xaaliyaanii irraa erga hundooftee yoomiyyuu nagaa hin arganne. Erga Siyaad Barree aangoorraa ari'amee ammoo biyyattiin bulchiinsa abbaa irrummaa jalatti kufte. Gariin ishee gammoojjii ho'aa kan ta'ee fi gola galaanaa Eden marsitee kan argamtu Somaalilaand bal'inni lafa ishee iskweer kiiloomeetirii 17,000 uummanni ishee miliyoona 5.7 ta'an afaan Somaalii, Arabaa fi Ingilizii dubbatu. Magaalaa guddoon Somaalilaand Hargeysaan wayita waraana waliin uummata Somaalee guddoo miidhamte yeroo ammaa akkaan misoomaa jirti. Somaalilaand walabummaa ishee labsattee adda ba'uu hordofee waraanni dhalatee lubbuu 100,000 lakkaa'amu galaafatee magaalattii akkaan barbadeesse. Humnoonni Siyaad Barree riphee loltoota adamsuun haleellaa itti fufuus kanneen adda ba'uu fedhan garuu qabsoo isaanii cimsanii itti fufan. Hunduu gareen wal gurmeessee waraana ijaarratee bakka qabatee wal waraanuu eegale. Waraanni waliinii gosoota jiran gidduutti hammaate. Bara 2000 keessa mootummaan qindaawaan deeggarsa idil addunyaa qabu Soomaaliyaan naannawa kana to'annoo jala oolchuuf guddoo qabsaa'e. Wayita kana kallattii kaabaa kan jiran Somaalilaand fi Puuntlaand nagaa qabu. Birqabaan tasgabbii qabu. Garuu Puuntlaand akka Somaalilaand biyya of dandeesse taatee addunyaan akka beekamtii kennuuf hin feetu.
qaama mootummaa federaalaa Somaaliyaa taatee itti fufuu barbaaddi. Somaalilaandii akka biyyaatti beekamtii idil addunyaa dhabdus sirna jaarmiyaalee mootummaa humna nageenyaa fi mallaqaa mataa ishee qabdi. Duraan Biriitish jalatti bulaa kan turte Somaalilaandii adda ba'uu isheetiin hookkara fi jeequmsa Somaaliyaa raasee jalaa baraaramteetti. Oduu gama biraatii fi oduu xumurratti qabannee dhiyaadheen immoo qilleensi jijjiiramaa as gaheera. Ministeerri muummee Hangaarii Viktor Orbaan bu'aa filannoo daachii fi pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp booda Haabiyeer Miileey Arjentiinaa guddoo deebisee makee Arjentiinaa Great Again yaada jedhuun filannoo mo'ataniiru. Arjentiinaa Haabiyeer Miileey namni ilaalcha leeftistii jedhamu qabuu fi Neezerlaanditti ammoo nama siyaasaa farra islaamummaa faarsuu deeggarsa argachaa jiru. Jarri lameen kunneen populistis yookiin warra natuu sii beeka maqaa jedhu arganiiru. Namooti siyaasaa ilaalcha kan isaaniin wal fakkaatu qabanis deeggaranii jiru. Jechi kun garuu hiiktisaa maali? Saayinsii siyaasaa keessatti populismii yookaan aantummaa uummata bal'aa yaada rimee uummata bakka lamatti qooduudha. The poor people uummata bal'aa, uummata qulqulluu fi the corrupt elite hayyoota malaamaltuu barreessan kitaaba Kaasaa Muddee Populism siyaasni fedhii uummata bal'aa yookiin waliigalaa kan ibsu tahuu qaba jedhan. Barreessaan biraa yaada kana ibsee Beenjaamin Muftii immoo yaadi natuu sii beekaa kun ilaalcha dhaaba siyaasaan haasaa yookiin akkaataa namoonni kunneen yaada isaanii itti dhiyeeffataniin mul'achuu danda'a. Ta'us falmiin kun kan bu'uureffatu uummata bal'aa fi hayyoota irrattidha jedhe. Namni siyaasaa natuu sii beekaa tokko maqaa uummata dubbachaa warra hayyuu jedhaman immoo akka rakkoo hawaasaa tahanitti ibsa. Natuu sii beekaa bal'inaan warreen ilaalcha siyaasaa mirgaa feerraayitii baay'inaan haa fayyadamniyyuu malee warreen ilaalcha tarkaanfataa yookiin aantee uummataa qabna jedhanis mala kana inni fayyadamu. Fakkeenyaaf yeroo tokko hoogganaan Veenzuweelaa hogguu ani nama dhuunfaa miti ani uummata ofiin jedhee ture. Addeen natuu sii beekaan ilaalcha haphii ajandaa siyaasaa guutuu hin taane irratti kan xiyyeeffatuu fi sirna siyaasaa fi diinagdee maal tahuu akka qabu irratti yaada hin qabu jedham. Kanaaf namooti siyaasaa milkaa'ina kanneen yaada natuu sii beekaa kana yaada siyaasaa bu'uuraa biraa waliin cimdeessuun fayyadamu jedham. Dimshaashumatti gaafa himnu namooti siyaasaa yaada natuu sii beekaa siyaasaa warra mirgaa feerraayitii adeemsisan abbaa biyyummaa waliin cimdeessuu, warri bitaa ammoo sooshaalizimii waliin adeemsisuun
Dhaggeeffattoota yookaan daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya irraaf qopheeffadhe oduudha kanuma turtii gaarii. Subscribe to my channel.